سكنتان كينيا تكون من أسجير إن شاء الله إتان سودان أبلتي كينيا أميما رايا أبامجا إن شاء الله تعالى إرجاء أجائبة سرقة برتوتا أمن إسلام كسدير إن شاء الله تعالى نفدبر سيتي فلتتفضل مشكورا ومجرور الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كبجمتوتا بوتي في هوا كينيا، كبجمتوتا كسموتا في أبلوان كينيا، هندا كيسانو أكا إسلامتي نسنسي مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mata dureen haasawaa kiyyaa kanarraa sadarkaa dubartii amantii islaamaa keessatti dubartiin heerumtes tan hin heerumnes mirga qabeenya qabaachuu baasuu fi horachuu kophaa isii qabdi. Amantii islaamaa keessatti dubartiin bittee gurguruu, kennuu, sadaqachuu fi akka feetitti horii isii baasuuf mirga guutuu qabdi. Mahariin dubartiif kan kennamu akka hajaa dhuunfaa isiitiif itti fayyadamtuuf. Amantii islaamaa keessatti dubartiin amantii islaamaa keessatti akka abbaan manaa haadha manaa isaa tajaajilu ajajji. Waan biraa dhiisiti. Islaamummaan akka abbaan manaa haadha manaatiif mindaa kafaltii ilmoo hoosisuu akka kafalu ajajji. Amantiin islaamaa akka abbaan manaa haadha manaa isaa kabajuu fi tajaajilu islaamummaan barsiifti. Waa'ee kanaa ilaalchisee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. irra caalaan keessan nama haadha manaa isaatiif irra gaarii ta'e jedhan. Amantii islaamaa keessatti haati kabajaa guddaa qabdi. Haadha akka gaarii tajaajilutti islaamummaan ajajji. Rabbiin akkana jedha: "Wawassayna al-insaana biwaalidayhi hamalathu ummuhu wahnan alaa wahnin." Ilma namaattis haadhaa fi abbaa isaa itti hidhamnee jirra. Haati isaas dadhabbii irratti ta'een isa baadhatti. Hadiisa keessattis namtichi tokko ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam itti dhufe akkana jedheen: "Yaa ergamaa Rabbi, eenyutu saahibummaa xiyyaaqaa godhata?" jedheen. Ergamaan Rabbiitis haadha keetii jedhaniin. Itti aanee hoo jennaan haadha keetii jedhaniin. Itti aanee hoo jennaan haadha keetii jedhaniin. Itti aanee hoo jennaan abbaa keetii jedhaniin. Sadarkaan dubartii waan akkana haasofnee fixuu dandeenyu miti. Sadarkaan amantii islaamaa keessatti dubartiidhaaf kenname beekuuf Qur'aanaa fi hadiisa akka gaariin dubbisuu fi hubachuun nu barbaachisa. Har'aaf akkasittiin xumura. Waakhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلدتي كينيا عميمة رايا أبا مجا هدو غلطي فلنا مرقي دبرتوتا إسلام ما كيستي بكا قدا قبانون جتة إن شاء الله تعالى وهدو أكا إرابرتن أبدي قبنا.